ilmi namaa hundi isaan ammoo warra laa mucaa naagar anni hubadha waan hundana hubadha isaan jaran madha engate wal fuudhe kanaa miti namni haati ilmaan sagaliitiyyuu abbaa warraati ingilizii wal laban wal biraa sokoleeti moo jafaa ta'anii wal deebi'an akkasuma akkasii miti akkasii bara immoo gaa kana dhugaa jirtu qofa baruu yookaan haala rakkoo jara kana lameen jidduu jirtu baruudhaan caalaa isiitutu akkasitti akkas godhe jechuunis fakkeenyaaf lubbuu tanatti du'a kee murteessu jechuun bara jara keenya waan qallaan miti isii tana yoo dhiise hoo maa tabiraa fuudhuu hin danda'u kan kana caaltu fuudha ilma dhiiraati bara ilmi dhiiraa isii tana yoo dhiise qabuu dadhabuu isaa irraa kan ka'e fedhe fuudhuu danda'a mucaan kun sinigalee fuudhuu danda'a garuu immoo inni waan humnaa ol jaalatuuf of qabuu dadhabee lubbuu isaa wareegee jechuudha lubbuu isaa wareeguu jechuun immoo waan guddaadha so kanaaf immoo akkasi kanaaf kan sababa taate inni biraan jiru isiidhuma fakkeenyaaf sababni gaa waan garagaraa ta'u sababni gaa qaadumfaa ta'uu danda'a namni si jaalatu iyyuu mucaa kiyya bara akkasuma namni yoo si jaalate sababa iyyuu sababa xiqqaa tokko barbaada bara ifajjeesuudhaaf sababa xiqqaa so immoo kanaaf gaa ammas inni du'ee fuula rabbii deemee jira ammas tanaas gaa akkana goonaan kun ana biratti fudhataman qabdu ila jaalaa mee asirra gisee takka na baasaame mucaan du'e rabbi isaa araaramu wallaahi billaahi ittillee murteeffamu si galee maaliif mucaan miira keessa galee yookaan waadaa isii waliin qabutu gubeetiin fakkeenyaaf sababaan mucattii tana ilaalna dhagayan malee namni sadii gaafii kana jalaa bahuun qabu adeeroo itti gaafatama mucattii jedhi duree jedhi kan mucattii san jaalate osoo mucattiin nikaa qabdu wara balkaaba maa abboo bannaate mucaan kun jaalateetiin hin bara jechuudha ka waa hedduu jechuudha ka waa hedduu walitti himanii dureen dubbii ofirraa deebisuuf malee kan itti dhaga mucaan nama achi keessa nama jalatansiisuu Dubaayii keessatti yoo isiin gizee takkatti waadaa kana isiin diide mucaan kun fiigeesni waan biraa keessa hin dandaasi galee sheexaan illee jidduu tana dalagaa ofiin dhiisu walumaa galatti sababaa ka ta'ee mucaa kana jechuun kana ajjeesu rabbii tokkicha qadara si galee garuu sababaa mucattiin tun jalaa bahuun qabdu jalaallee hin baatu si galee shira hedduu dadhabee deemaa jira caala na dhageetta tokkoffaa dubartiin jechuudha kan ila shamara takka jechuudha ka si galee shamara fakkeenyaaf bu'aan qabne yookaan ammoo deebiiti waan sharamma jettuun hin dhageetti si galee hin shawwadamtiillee osoo mucaa kanaa waliin jirtu kun dayyuu isin halkanii guyyaa sirra walaa kalli walli kana jaaladhu isin jennaanin shamarri takka dhiiftee biraa deemte mucaan hin qubate bannaataa jiru dhugaa isaallee ilaalaaf hime. Ammallee dureen kuni bilbilli gurbaa qabame kana gurbaa du'e kana bira jiraami icciti bira jira haasaa turan mesenjeera isaa ni qabdi akkamittiin beeku jetti laal. Wallabbii jiraan beeku waan inni yeroo tokko na dubbachiisa lafa hanga waggaa tokko wajjin taa'e keessatti walitti bu'insa jiraan beeku jireen meena dhagaa garuu dubbiin kun dubbii sobaa ta'uusaa ustaadni an amma mucaa biratti finnee buusne an jedhu halkan sadii bira bule keessatti waa'ee isaarraa gaafadheen ture waa'ee jireenya jiraa waliin bilbilaan haasaanu akkam jedhee qoradheen ture ustaada waldhabbiitu jira hamman bira ture kana nagaa waliin haa taanu sagalee itti gurguddaatti malsi itti deddeebi akka deddeebistuufi akka waan ni kaansa ustaada waan ta'eef akka waan ni kaansaa irra jiruu miti gaafa itti dubbattu naan jedhee guyyaa lama moo sadii bira buletti arge waggaa tokko jinteessee an walitti bu'insa jiraarraa quban qabu waa hin beeku gaafa jettu mee dubbii ija haqaatiin dubbii kana isinummaan ilaala akkamittiin namni isin otoo isiniiti hiriyaa keessan mana tokko keessa nyaatanii dhuddanii wajjin hojjettan maal akka naasawu eenyu wajjin akka naasawu waa'ee maal akka naasawu baruun dhabdan turtii yeroo dheeraa nama wajjin turtan keessatti dubbii kana mee ilaala. Amma utuma duraan beekna eega mucaan du'ee bilbila mesenjeera gurbaanii fi ishii waliin haasaa turan hin fattashtumaa akkamitti wallaatu. Kun fattashamee dhumee jira arra deebi'aan waliin akka mucaan ergasii amma dura kanan beeku namoo sababaa taatee jirtu kanan beeku yeroo takka dubbannu saa maanta naaf fakkeenyaaf mucaan du'ees du'e jettanii rabbitti haa araaramu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf amma dureen istirii jira kanaa guutuu ni beeti jedhee yaadan akka guyyaa sasum jala ta'een dhaggeeffachaa oolee ammallee dhaggeeffachaa tuman jira fakkeenyaaf aboo dureen akkisiin jettee mucaa abdiyyee santima guddinaa yeroo isaa wadhaban jidduu taa'oodha isa fidaa jettee barmiyyoon tun woy nama ishiin fidaa jettee jira kabira kan alaam isiin maaliif abdiyyeen bilbilaan waan ta'eef isiin qaamaan intala wajjin hin jirtu maaliif abdiyyeen barbaaddi isiin abdiyya kan barbaadu qabu isiin inni malee amma dhaggeeffadhu mucaa amma bakka sanatti illee yaa dubbiyoon beene ahii anamma naman qaama wajjin jiru yoon jaallatee ta'e qabu nama biraa faatti machuu jaala nama haasawaa danda'u yookaan immoo namatti dhiyaattu qabda sirriitti nama fakkeenya waan sanaa furfaa itti yaaddu
Bara anyway wajjiraatti dha waan san gochuu hin dandeessu bar duree. Maal ta'an jira keenya. Gochuu hin dandeessu araarsuu hin dandeessu maan dubbanne maan araarsine jechaan jiru waan jiru waan nageesse dure waan beekturraa nu himiidha malee waan jidduu jiraa wal buu yerguu gurraan nageessuudha malee dubbattee jirta araarsitee jirta jechaan jiru nuti. No mucaa dhaga'ini mo'attee hojjettees mirga qabdi gaanuti waan godhu qabnu hin dandeenyu abdiin jaamusan laalamee yaamamee dhufee gaafa isaa godhatti araarsitu dureen tun jidduu jirti jennee gizee inni isarraa dhageenya dureetti illee tumsuun hoggaas namatti tolaan. Waa'illee si gaafatuun hoggaas namatti tolaan. Isa sanirraa hoggaa walitti araarsitu dureen tun jidduu ni jirti jee inni jidduu jirti jennaan dureen gaafatamullee dandeessu hoggaas. Ammalaan wanti tokko nama dhibu mee wanti ati narra gartee mee yoo ta'e amma yaa kanaa nama qaqqaba. Itti fixaa mucaa maalii kayyattu kun maaliif kana gosa kophee barreeffatti mee koye? Amma duree isin jettan tullee matii baay'ee qabdi beektanii. Ilmi dhiiraa tokko jaalala irraa naafu. Nama tokko eega jaalate irraa immoo dhalaan lama wal bira jiraatte yoo taate akka wal gorsitu hin beekne jala. Akkuma dhiirri lama wal bira jiru. Ati koye ati hin gorsinii maqaa kana maaliif moggaafate eenyu si moggaate maqaa kana? Waan inni barreeffatee deemu. Caala amma wanti nu dhibeen akka kiyyaa waan na dhibe si gaafadhu. Har'aan tana nama tokko achiin jiraa jee bakka mucaan deem jira jee gizee ragaa fidi jaanii qoratanii wanta jaan nam lamu akkana kaanii gabbu'anii yaaniin. Eegana piraankiidha yaanii nama achirraa mana dabbal nama 2,000 ka ture yaaniin piraankiin godhu jiran iddoo jirri yaanii. Kunillee nani xiqqishoo akka kiyyatti naaf fudhatamu deem. Yaa wanni sunillee nan guyyaa kana. Bakka kanatti waan ibsa isinii godhu waan tan ifa isinii godhu mucaan duusaa ragaa qabatamaa qabna. Achi yoo ofii kooti qaamaan ijji kiyya arguu baatus ragaa qabatamaan qaba. Aramni akka hidhaa jiru mana aramni hidhaa jiru. Naannoo Fuweelik jedhamti gooyaa kee riyaadiin keessa naannoo gooyaatti argama gooyaa keessaa bakka Fuweelik jedhamtu manni hidhaa ni jirti. Aramni achi jira. Ustaasni ati jettu qaamaan naqee agaree reefa. Ustaasni illee qaamaan naqee du'a argee jarana markaza immoo irratti adamu. Ustaasota gamtaa walitti waamnee du'aa kadhataa bulle na dhagaa makfiraa kadhachiisaa bulle gamtaa ima walitti qabne. Nambara illee na Ustaasee wanti ati. Tajaajilbarsiidhaa tun suuta. Bara ustaasni ni jedhu kuni ustaasaati bar ustaasaati kasaan barsiisu isaaf mucaa illee kan waliin barsiisudha. Barsiisa anaaf mucaa waliin baranna yaa jamaa akkuma jalqaba isinitti miribbiini. Saniif baree caala har'aan deeme ima mucaa sana dhagaa meeme wanta akka tokko haasaa waan mana biraatti haasame waan mana biraatti haasame waan asitti haasame tokko wanti ati beekuu qabdu ajandaa miidiyaa irratti waa hedduu taasifama. Kan qaamaan beeku kan wajjin nyaatee dhugee waliin jiraataa ture nuyi namni bakkee waa hedduu dubbata kan gaarii dubbatu kan badar hedduu suni sana jala deemnaa nuyi wanta deebii kennitee fidiiftullee addaan siin galu beekta. Dhugaa jiru qofa barbaadaman dhugaan jiru mucaan nuyi fi qaama nama wajjin turreedha. Waan du'a isaa mucaa laal qoy fooloo si deebiseen jira mee keessaanillee haa dubbannu.